اوكي الشما اركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما اركفوني كبجمتوتا ilmaan oromoo kan duniyaa irratti argamtanu marti keessanu bakka jirtanitti salaamtaan koo isin qaqqabu. Muummichi ministeeraa Piresedant maamme Kaayiroo Iskindiriyaa irraa hadha dhaamsa gabaabduu tokko fidanii dhufaniiru. Haa ta'u malee dhaamsa koo dura darbuutti ilmaan oromoo biyya Kaayirootti argamtanu obboleessi keenya obboleessi koo Fayyisaliif akkasumas jaallee obbo Abdallaa Shaafii duniyaa irraa boqotaniif rabbiin kan jannataa haa godhuun jedha. Ittaanuun mee amma Oromiyaa kutaa kutaadhaan hunda kutaa kutaadhaan qoqqoodnee ilaalla. Yeroo Oromiyaa jennu ummanni Oromoo Sikkoo Maandoo jira, Harargee jira, Jimma Abbaa Jifaartu jira, Wallagga keenya jira, Amboo jira, Shawaa jira, Boorana jira, hunduma jira. Hunduma jechuudhaan Oromiyaan kutaa danuu qabdi. Kutaa sagaleen hin jiru, hin dhaga'amu sagaleen. Maa inni sagaleen hin jiru jedhu sun. Hin dhaga'amu moo dhaga'amu? Sagalee. Yaakinaa barreessaa akka sagaleen jira moo hin jiru? Sagaleen hin jiru? Sagaleen hin jira moo hin jiru? Sagaleen jira? Okay, galatooma. Kana jennaan Oromoon kutaa hunda qabdi. Oromoon waan isin dhibu keessaa Oromoo keessaa mee hadha Arsiif roobee egaa Boorana jira, Walloo jira, Shawaa jira, Waadanuu jira. Kana jennaan mee Oromiyaa kutaa hunda keessaa Oromoo hundinuu tokko, of course tokko, garuu ummata mee Oromiyaa naannoo keessaa karaa Arsiif roobee kanan deeme mee ummata roobeef Arsiif roobee kanan isin barsiisaa hundayyuu isin barsiisa yoo Rabbi jedhee mee hadha jechuudhaan haalaaf amala haala jiruuf jireenya bultii jara mee waa'ee jara Arsiif roobee yookaan Sikkoo Maandoo jedhamanii hadha jiran kana isin barsiisame. Ummata Arsii Baalee jechuun kanaan dura akkuma beekamu ummata ituu Oromiyaan guutuun hin bilisoomin waggaa 7 jechuudhaan gootni beekamaan jaallatamaan jeneraal Waaqoo guutuun kanaan dura ituu Oromiyaan bilisummaa amma wana erga gaafa Itoophiyaan ijaaramtuuti Oromiyaan ammallee hin bilisoomne waggaa 7 jechuudhaan Arsiif Baalee akkanarra jechuudhaan Harariin walitti qabee waggaa 7 kan bilisummaa dhabamsiise ummata sana jechuudha. Mee ummata sana yeroo gaddaa bira deemeraan waan namni natti mee waan an dubbise thing of thing Piresedant maammeen takka waan namni itti min dubbatu waan an dubbises miti waa'ee miti amma fakkeenyaaf waa'ee jeneraal Waaqoo guutuu dhageetani hadha garuu waan an ijaan arge amma fakkeenyaaf gammachuu irratti dhaqeera gadda irratti dhaqeera waa'ee Oromummaa irratti dhaqeera hiriyummaadhaan dhaqeera wajjiniin taa'ee ashaqee taa'ee dubbii guduunfee ka'eera waan isin ajaa'ibu wanti isin dhibu Oromoodhuma Rabbiin yeroo Oromoo bareeffachuudhaa jedhee
yeroodhuma rabbiin ummata oromoo haa jaallatamuu jedhu yeroodhuma rabbiin ummata oromoo keessatti qimamii kalqu ummata rabbiin arsiif roobee kalqe summa wallaahi summa wallaahi summa wallaahi kakadheen isinitti hima yeroo sadii an arge rabbiin jechuudhaan qimamii keenya ummata arsiif roobee ummata qimamii ummata jaalala beeku ummata nama kabaju ummata rabbiin jechuudhaan yeroo jechuudhaan oromiyaa keessatti arsiif roobee yeroo kalqu ummatuma jechuudhaan akkan itti ibsuun wallaalee mi'a jamaa tiingoof tiingi yaa oromo tiingoof tiingi wallaahi ummata kana qanansiisuun ummata kana kunuunsuun ummata kana bakka arginetti karaa irratti ta'u gadda irratti ta'u mana irratti ta'u eessattuu bakka arginetti jechuudhaan ummata ummatuma kana jechuudhaan tan kabaakabuun hojii ummata oromoo fedhii ituu hin ta'in dirqama yaa ummata oromoo dirqama maaliif kaasee aboo inni sagalee sagalee jedhu sagaleen hin dhaga'amu yaa jamaa kalaas namni hin dhageenye hin dhagayin eerfoonii kaadhaa dhaggeeffadhaa an iyyaan dubbataa jira kanaa jennaan ummata arsiif roobe jechuun gadda irratti wajjiniin dhaqee taa'ee ilaaleera amma akka wanta naannoodhaan dubbadhuuf hundayyuu waanan beekuuf hundayyuu waanan ilaaluuf hundayyuu waa hunda irratti waanan dubbadhuuf mee hundinuu akka wal baruuf dirqama wal baruun immoo dirqama amma fakkeenyaaf namni jimmaa arsiin beeku namni wallaggaa arsiin beeku namni booranaa arsiin beeku namni arsii beeku ummata oromoo arsiiti oromummaa jaraa hin beennaa tokko garuu haalaaf amala jaraa sirna gaa'ila jaraa sirna gadda jaraa waa hunda irratti barsiisuun kan dirqama keenya jechuudha kanaa jennaan ummata kana rabbiin yeroo fidee jechuudha yeroo fidee oromiyaa keessatti isin oromoodha fedhii jaraatiin miti oromoo godhee kalqeen rabbiin waan jarri oromoo ta'anii kalqamaniif nuti ummanni oromoo alhamdulillahi rabbil alamin jenne shukurii galfachuu qabna yookaan galata waaqaa maalifan jedhe gadda irratti taa'ee yeroo dhaqee ilaalu gadda jarri waliif gaddanu gadda dhugaa summa wallaahi gaa'ila irratti yoo ta'e namni tokko fakkeenyaaf gaa'ila tokko irratti jechuudhaan namni qabeenyaan farankaa yeroo naannoo arsii baalee roobee yookaan akkasii koomaandootti jedhee waamanii biyya sana irratti yoo sargii fuuchuu barbaade namni tokko yoo fakkeenyaaf 50,000 qabaate hadha du'aayee jedhee waama ummata isaa hadha du'aayiin qabaa yaa jarri keenya naa birmadhaa jedhee nama naannoo isaa waama daqiiqaa 5 itti haajaan isaa ba'aaf daqiiqaa 5 daqiiqaa 5 this is the dangerous talk isa dhugumaan isin jedha wallahi gadda immoo ilaala yoo gadda ta'e yookaan gadda irratti immoo godhatte ummata isa barsiisuudhaan du'aa irratti jechuudhaan du'aa qatti godhanii du'aa isinii godhanii wallahi seeraaf heera jechuudhaan karaa diiniitiin jettu karaa aadaa oromootiin eeggatu jettu karaa lammaniinuu kan ummata wal qabsiisee deemu ummata arsiif ummata roobeeti akkan ilaaletti waan inni ilaale masakkaraaf kun immoo fedhii miti dirqamaan jiraaf masakkaruuf ammas immoo namni tokko harakkate haa jennu laa ilaaha illa allah abeet 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 yaa oromoo koo tingoofting namni tokko rakkate miti arsiin wal geesse arsiif roobeen wal geesse miti wallaahi summa wallaahi isiniin jedhe yaa jama waan gudiin arge man jara biratti waan gudii takka eessattuu hin argine rakkateera amma fakkeenyaaf pirezidaanti maammeen rakkate jedhe waan madhean yookaan tolchaa yookaan abdii nama tokko rakkate jenna hin ta'ama amma inni gabba'ee baarida bitatee dhufutti yookaan amma inni gabba'ee haajaasaa fixatee deebi'utti haajaansaa hundinuu ba'eera akka jirri itti baasanu yeroo walii kennanu nama boriif jedhanu miti bor maalan nyaadhaa maalan rakkadhan jedhan
rakkate birrii 35 yoo qabaate birrii 5 hambifate 30 kennaa miti birrii 35 kenna isa borii rabbi jira abi yaa akhi an jaalladhu ummata kana wallahi waanan ijaan arge yoo rakkinaan karaa rakkinaatiin jechuudhaan kudoo yeroo oromoon rakkates daangaarraa isa ta'u maalirraa isa ta'u akka hawaasaattis dhaqee ilaaleera ummanni naman qaanfachiifne ummanni ragaa ba'amuuf ummata Arsiif Roobee biyya kanatti fakkeenyaaf an ummata Arsiif Roobee an jimma tan dhaladhee guddadhee jimma jechuun guumaadhaan ijoollee guumaati yookaan ijoollee jimma abbaa jifaaree achitti dhaladhee guddadheen ilaaleera achiin jiran amma fakkeenyaaf hin argine Arsiif Baalee yeroon biyya ambaa dhufu wal argee wal bare akka Oromoo tokkotti walitti siqne kanaaf ragaa ba'aafeera haa ta'u malee biyyi ormaa kun wallahi ummata danuu akkan jaalladhu ummata danuu akkan qanansiisu ummata danuudhaaf akka ragaa ba'u na taasisaa jirti alhamdulillah ummata kanaan waan walitti na barsiifte jechuudha kana jennaan ummanni tokko yookaan namoonni tokko namoonni xiqqaa gosa akka Ahmad Bosona Baalee fakkeenya fudhatanii abbaan biyyaa Oromoodhaan talatti Kuweet jiraattu sana fudhatanii fakkeenya ishee irratti irkatanii Arsiin akkasi Baaleen akkasi akkana nu godhan akkana nu arrabsani akkana nuun jedhu jedhanii maqaa wal irratti maxxansu jira please keessattuu ijoollee biyya kooti wallahi ummanni kun waa tokko weefanis hin jedhe nooruu manaa ba'aa jedhan abbaan jifaariyaa ummata jimmaa keenya keessattuu ijoolleen biyya kooti Ahmad Bosona Baaleef amma fakkeenyaaf gidduu kana maaliifan ijoollee biyya kooti ijoollee jimma kooti maaliifan isin hin jedhe Ahmad Bosona Baaleef mucattiin isin Kuweet sun ummata Arsii guutuu yookaan ummata Sikkoo Maandoo bakka buutu ni haay bakka bu'uu miti abbaa manaasii ilmaan siyyuu isheen bakka buutu Ahmad Bosona Baalees ilmaan isaas maatii isaas bakka bu'u kana jennaan sababa nama tokko nama lama jara dhuunfaadhaan dhukkee walirraa kaasaa yoo tan indoom yoo danda'ame walii darbuutu caala yoo danda'ame kana achitti sababa nama tokko sababa nama lama ummata naannoo tokko Oromoo tokko keessattuu gootota kan isinii gal ummata Oromoon qabdu keessaa onneedhaan taate beekumsaanis taate qaroominaan taate jabinaan taate gara laafinnaan taate arjoominaan taate ummata Arsiif Baalee karaa hundaanuu rabbiin haalaaf amala jaraa bareechee kalqe Oromoo keessaa ummata Arsiif Baalee ummata rabbiin jechuudhaan kabaja argatta yaa Oromoo yeroo jedhu jechuudhaan Arsiif Roobee Arsiif Baalee fidee jechuudhaan Oromoo godhee nuu kalqe alhamdulillah inni ittiin boonuu qabna dhibbarra wal kaa'uu qabna kunuunsuu qabna gargaaruu qabna karaa barbaachisaa ta'een waan barbaachisaa yoo ta'e Oromoon isinittan hima yaa Oromoo gargaarsa barbaachisaa ta'e yeroon isiniin jedhu waan fedhii ta'e yeroo jara kanatti karaa kamiinuu haala kamiin yeroo hidhattan itti dhadhaa ilaalaa itti dhiyaadhaa ilaalaa fuulleedhaan walin baqatinaa walin sodaatinaa wal kabajaa wal jaalladhaa isinii galee Arsiin goota caaltu ilaalaa sooshaal miidiyaa irrattis argaartu qabsoo irrattis ijoollee shaashamannee argaartu naannoo Oromiyaa biraa hin jiru miti la kanarratti la Jimman jiru Wallaggaan jiru Amboon hin jiru inni kaan qabsaan jiru gootin hin jiru miti akka naannootti akkan itti siqeen akkan ittiin wal jaalladheen akkan ittiin walii wajjin nyaadheen akkan ittiin jechuudhaan waanan arge waanan dubbisee miti nan dubbadhu waanan sooshaal miidiyaa irratti ilaale miti waanan ija kootiin arge kana jennaan bor waa'ee Wallaggaa iftaan waa'ee Harar qoqoodeen isinitti maafani malee kun dhibbarra wal kaa'uun kun wal qoqooduu natti hin fakkaatu wal qoqooduu isinitti fakkaates dhimma keessan jechuudha waan kana ting gochuun hojii keessani kana jennaan yaa shamarran Oromoo eessattuu argamtanu
yaa shamarran oromoo